nagaa maaltu jiraan nagaa gaafadhaa miti yeroo duraatti fanni waan live jedhan kanaan gadi ba'aa jira. Dubbiin na dirqeeti akkuma hundi keessanuu quba qabdanu obboleessi keenya tokkichi keenya agartuun ija keenya halkan kana sa'aatii namni irra barafutti doorsifamaa jira jechuudha. Security isaa tuquu jechuun itti aansanii isa qabuu barbaadu agarsiisa waan takka ergaa biraa hin qabu jechuudha. Kuni jawaariin otoo hin taane uummata Oromoo irratti waan xiyyeeffate ta'uusaa kanaan namni hin amanne yoo jiraate rakkoo mataasaa qaba. Kanaaf amma wantan jechuu barbaadu gabaabaatti uummanni keenya qeerroon jawaar irraa haftu qeerroo miti. Jawaar waa takka ta'uu dhiisiiti security'n isaa namni tokko tuqamuu jechuun Oromoon guutuun tuqamuu ta'uu beekuu qabdan. Sababni kun ta'aa jiruuf imaanaa nafxenyaan itti kennatte hojiirra oolchuuf malee wanta biraatiif miti jechuudha. Wanta nafxenyoonni jawaar hidhamuu qaba, jawaar akkas ta'uu qaba jedhaa turan sana hojiirra oolchuuf jecha qajeelfamni kun dabre. Kanaafuu uummanni keenya bakka jirtan hunda sa'aatii kana namni dhaga'aa jirtan warra dhaga'aa hin jirre warra rafaa jiru dammaqsaa. Oromiyaa keessatti sa'aatii kanaa qabee waraanni labsameera jechuudha. Kana beekuu qabna hundi keenya iyyuu. Karaan Oromiyaa keessaa gara Finfinnee seenu ta'e, Oromiyaan ala Finfinnee seenu ta'e, magaalaalee Oromiyaa adda addaa wal qunnamsiisu ta'e, karaan hundi cufamee humni jawaar, dudduubbee jawaar uummanni Oromoo guutuun jiraachuun kanaan hin beekamu taanaan, kanaan hin garsiifamu taanaan Oromoon akka Oromummaatti hin jirtu jechuudha. Oromoon guyyaa kana arge guyyaa ifaa kana argee zabana wayyaanee booda haalli haaraan dhalate jennee kan gammadaa turreef qooda leencaa jawaar gumaacheen jawaariin tuqnaan Oromoon hundi akka tuqame beekee sa'aa kanarraa qabee namuundi tarkaanfiidhaaf qophaa'uu danda'u qaba jechuudha. Dhiifama guddaa irribaan dammaqee namni irribaa kaasee natti hime kanaafuu akkanitti dubbadhus waanan jedhaa jirus qabatamatti yoo isinitti toluu baate dhiifama naa godhaa baay'ee emotional ta'een jira. Qaamaan irraa fagoon jira kanaafan emotional ta'e jechuudha. Silaa wajjin jiraadhe wareegama kana kafalee akkasin ta'uun ture. Kana naa beekaa dhaamsiyaan qabu humnan qabu guddaan dhageettiin qabu ammuman qabu kanaan uummata koo dhaqqabuudha. Uummanni Oromoo akka nun salphifne uummanni Oromoo akka dabarsee diinatti nun kennine nafxanyaatti nun kennine abdii guddaan irraa qaba waan ta'eef halkan kanaan dhaamsa kana dabarsaa jechuudha. Mootummaan amma jiru mootummaa nafxanyaa ta'uusaa jawaariin tuquudhaan nu kaneesseera. Oromoon nafxanyaa Minilik waggaa 100 dura Oromoo harma muraa ture har'a lubbuudhaan lafaa ol ka'ee Oromiyaa irratti goobaa jiraachuu kana caalaa waan ittiin mirkaneeffatu hin qabu. Namni jawaar irraa hafe anaaf Oromoo miti. Haqa walitti namni jawaar irraa hafe anaaf Oromoo miti. Kana booddee jawaar utuu Oromoon miliyoonni 50 jiru gadheen jawaariin tuqxee kana booddee Oromootu Oromoodhaaf jecha tokko dubbadheen qabsaa'u jechuudha. Yes. Akkasitti nu badha jawaariin. Kanaafuu haasaan dheeressuu dhaamsa kiyya kana gabaabinaan uummata hundaan naagaha nama rafaa jiru dammaqsa sa'aatii kanatti namni rafu Oromummaa irra rafaa jira jechuudha. Salphina haguuggatee birdi libsii salphinaa uffatee rafaadha. Kanaafuu nama hunda dammaqsaatii dhugaa jiru kana itti hima. Sa'aatii kanarraa qabee tarsimoo maarree wanti jennu hin jiru. Hiriira waamuudhaaf warra na gaafataa turtan hundaan tasgabba'an jechaa ture. Amma garuu dubbii dhumaati jechuudha kun. Wareegama barbaachisu hunda mucaa kana wajjiniin yoo kafalle malee Oromummaan kan keenya afaan Minilikitti deebi'ee seenaa jira jechuudha. Kanan jechuu danda'a. Galatooma dhaamsa kana hunduma biraan nuugaa.